Waldaan uummata Amaaraa biyya Ameerikaa jiru lolli waraana mootummaa fi waraana faannoo gidduutti deemaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaan waraanni TPLF fi naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa cabseeti seena jechuudhaan himate. namni muslimaa yeroo jalqabaatiif filannoo kantiibummaa mo'ate Zoharan Mamdani kantiibaa magaalaa New York ta'utti pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obama fi pirezidaantiin Ameerikaa ammaa Donald Trump rifachuun dhagahan. daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u siniin jenna kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya irraatii amma bal'ina oduu sinitti. Filannoo kantiibummaa magaalaa New York mo'achuun magaalattii bulchuuf waggaa 100 booda nama musliimarraa jalqaba kan ta'e Zoharan Mamdaniin qondaaltota mootummaa Ameerikaatiin jaboo qeeqamaatti jira. Mamdaniin nama Afrikaatti dhalate kantiibaa magaalaa kan ta'u yoo ta'u bara dabre maqaa ittiin beekamu odoo hin qabaatin qarshii xiqqoo fi deeggarsa dhaabbata tokko malee dorgommii kanatti kan seene ta'uu isaati. Mamdaniin haala kanaan dorgommii isaa qoftiin bulchaa duraanii Andiiroo Koomoo fi qaadhimamaa Riippaabilikaanii Kaartis Silwaa irratti injifannoo argate akkaan dinqisiifatame ture. Hunda caalaa garuu namoonni siyaasaa paartii Deemokiraatii keessatti yeroo dheeraaf barbaadamaa turan bakka bu'aa injifannoo booda haasawaa isaatii walakkaa keessatti kenneen Mamdaniin waadaa yeroo duula galee fixan ibseeti jira. Geejjibni uummataa tolaa, kunuunsi daa'immanii tolaa akkasumas gatiin kiraa manaa akka irratu akka godhu himeeti jira. Erga waan gaarii qabu dabarsuun uummata walitti qabametti yeroo dukkanaa kana keessatti New York ifa ni taati jechuudhaan dubbate. Filamuu Mamdaniin kanatti pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Obaamaa dabalatee namoonni siyaasaa Ameerikaa filamuu Mamdanii irratti yaada kennaati jiru. Amma egereen xiqqoo kan ife fakkaata garuu hojiin hojjetamu baay'eetu hafee jira. Pirezidaantii Ameerikaa duraanii Barack Obamaatu jira. Hoogganaan mana marii wayyabaa Hakim Jeffrey hamma sa'aatii dhumaatti deeggarsa Mamdaniif qabu odoo hin agarsiisin dhumarratti ifaan ifatti kan deeggare hoggaa ta'u Donald Trump fi Riippaabilikaanonni qaala'insa jireenyaa hir'isuuf homaa hin goone jechuun dubbate. Uummanni hojjetaa Ameerikaa kana ni beekan kaja'u qondaalli kun gama biraatiin Seneetariin Barney Sanders injifannoo Mamdaniin seenaa ammayyaa Ameerikaa keessatti humni taaja'amee waan hin eegamnetu ta'e jechuudhaan dubbate. Namoonni paartii Riippaabilikaans akkasumas yaada kennaniin pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump yaada miidiyaa hawaasaa irratti kenneen Trump filannoo keessa hin turre cufamuun waajjiraalee mootummaa mo'icha deemokiraatotaatiif sababa ta'uu isaati jechuun dubbate. Mike Jackson afyaa'in mana marii Mamdaniin finxaaleessaa fi mankaraaristiidha jechuudhaan filamuun isaa paartii deemokiraatiitti gara paartii sooshaalistiitti geeddaruu jechuudhaan dubbate. Haa ta'uutii malee Mamdaniin mo'icha isaa booda haasawa deeggartoota isaatiif taasiseen hiriyoota koo saraara siyaasaa maatiitti daddabarsaa dhufe cabsineeti jirra jechuun dubbate. Haasawa isaa keessatti morkataa isaa ijoo kan ta'e Andiiroo Koomoo jireenya dhuunfaa isaatti waan gaariin hawwaaf jechuun dubbate. Halkan kun garuu guyyaa yeroo dhumaatiif maqaa isaa itti yaamu jechuudhaanis dubbateeti jira. Sagalee kennitoonni dirqama jijjiiramaaf magaalaa keessa jiraachuu dandeenyu qabachuu dhugoomsitanitti jirtu jechuun ka dubbate mo'ataan kantiibaa ta'e kun kana malees Mamdanii gareelee hawaasaa New York duula isaa irratti isa deeggaran abbootii suuqii Yamanii lammiilee Senegaal taaksii oofan narsoota Uzbekistaan fi akkasumas lammiilee Itoophiyaa maqaa kaasuudhaan galateeffateeti jira. Waldaan uummata Amaaraa biyya Ameerikaa jiru ibsa baasiin walitti bu'insa waraana mootummaatii fi waraana faannoo gidduutti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu yaamicha dabarse. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'insa humnoota faannoo fi humnoota tikaa mootummaa gidduutti hammaatee akka itti fufe kan ibse waldaan uummata Amaaraa biyya Ameerikaa jiru. Waraana kanaan lammiileen isaanii miidhamaa jiraachuu ibsuudhaan waraanni kun hatattamaan akka dhaabbatu yaamicha dhiyeessan. Akka gabaasni Amaaraa Association in America ibsutti
naannoo Amaaraa aanaalee fi bulchiinsa magaalaa 34 ol godina 10 keessatti lolaa fi sarbamiinsi mirga namummaa raawwatamaa jiraachuu ibse. Torbee kana keessa aanaalee 6 keessatti miidhaan namoota nagaa irra ga'e hoggaa ibsu keessumattuu aanaalee akka Raayyaa Qobboo, Firxaanaa, Gadaa, Dabra Taabor, Teet Gaayinatii fi Foggeeraa fi Liiboo Qamqam keessatti ajjecha butamuu fi qabeenya namoota barbadaa'ee jiraachuu ibseeti jira. Kana malees waldaan Amaaraa Ameerikaa jiru ajjecha hordoftoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa godina Arsii Baa aanaalee akka Gunaa, Onqolowaa fi Shirkaatti raawwatames balaaleffatee jira. Baatii fulbaanaa dabarte qofa Sinoodosiin qulqulluun mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa godina Arsii Baa keessatti hordoftoonni amantii 25 ajjeefamuu ibse ajjecha hordoftoota amantii irratti xiyyeeffate kanaas balaaleffatee jira. Ibsi horee eenyummaa fi daangaa Amaaraa Walloo Raayyaa deebisuu kennee waabeffachuudhaan gabaasni kun addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF ajjecha, reebicha, butamuu, saabicha qabeenyaa fi buqqa'iinsa naannoo Alamaaxaa, Qoreemii fi Raayyaatti raawwachaa jira jechuudhaan himate. Naannoo Amaaraa jalatti kan bultu aanaan Raayyaa keessatti waraanni TPLF namoota 12 ajjeesuu fi manneen barnootaa gara kaampii waraanaatti jijjiiramuun daa'imman 6,000 ol barnoota ala ta'uus gabaasni horee kana ibsee jira. Naannoo Tigraay bulchaa mana amantaa humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay bulchaa mana amantaa Raayyaa Alamaaxaa to'annaa jala oolchuun humnoonni mootummaa ammoo aanaalee kaaba Madaanii fi Foggoraa keessatti namoota butuus ibsee jira. Kana malees kutaaleen ajajaa faannoo adda addaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwachuun kasaaraa namaa fi meeshaa gurguddaa fiduu ibsee jira. Walloo Kaabaa aanaa akka Makkallaatti humni faannoo humna mootummaa wajjin lola cimaa irratti bobba'uu ibse loltoonni madaan hospitaala Geeshenitti mul'atanii kan jiranii fi lolli cimaan wal fakkaataa aanaa Lastaa fi Wadlaa fi Gidaan keessatti raawwatamee jiraachuus ibsamee jira. Kibba Gondar aanaa dheeraa fi Estaateechi Gaayinatii fi Leeboo Maqam keessatti humni faannoo lola irratti milkaa'ina geessisuu magaalota to'achuu isaatis gabaasni kun ibsee jira. Keessumattuu aanaa dheeratti gaara Ceeroo to'achuu isaanii gabaasee jira. Gojjam Lixaa aanaa Sinaan naannoo magaalaa Dabra Maarqos keessatti gabaasni kun maddeen faannoo irraa waabeffachuudhaan loltoonni mootummaa 100 ol ajjeefamuu meeshaa waraanaa ammoo 60 ol qabamanii jiraachuu fi konkolaattonni 3 ammoo barbadaa'an jechuudhaan ibse. Haa ta'uutii malee faallaa kana humnoonni faannoo Amaaraa Gojjam Kaabaa, Gojjam Lixaa fi Gojjam Kibbaatti humni raayyaa ittisaa ajaja bahaatiin miseensonni faannoo 48 ol ajjeefamuu fi 25 madaa'uu gabaasni torbee kana ajajni bahaa gabaasee mul'isee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun jiruu kanaaf qaban kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.